Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen chaanal Afrikaa Samsing irratti hordoftan nageenya keenya bakka jirtan hunda teessan bakka qabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti warroonni bilbila dhedheeroo fayyadamtan yookiin ammoo bilbila saayiziin isaa dheeraa ta'e yookiin ammoo iskiriina bilbila isaa bal'aa ta'e iskiriina bilbila keessanii san iskiriina bilbila mobaayila keessanii sanarratti xiqqeessanii akkamitti akkasiin fayyadamuu dandeettan isinitti garsaa hamma xumura viidiyoo kanatti daawwachuudhaan afaana tura kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsing haadhotan barnoonni keenyas tele chaanal keenya subscribe godhaa viidiyoo keenya kan daawwatan yoo jaalattan laayik godhaa hiriyootan keessaniif qoodaa isin jedha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha chaanala keenya salphatti warroonni jechuudha maqaan isaa barreessuun isin rakkisu yookiin ammoo jechuudha sarsi barreessanii argachuun isin rakkisuuf jechuudha isa kana barreessu jechuudha Afrikaa Samsing jedhu kana maqaa isa kana barreessu sana booda jechuudha chaanal Afrikaa Samsing haala kanatti irra galtan yookiin ammoo fuula guutuu isa galtanii booda subscribe barreeffama jedhu kanatti ni cuqaaftu sana booda mallattoo bell icon yookiin ammoo notification kanatti al tokkoof cuqaasuudhaan isa irraa olii ol kan jedhu kanatti guutuudhaan viidiyoon nuti asirraa gallakkifnu akka battaluma nuti asirraa gallakkifnetti isin bira qaqqabu taasiftu jechuudha. Egaa hordoftoota jechuudha gama barnootatti yeroo isin dabarsamu jechuudha maal gootu kallattiimaan seetingii bilbila keessanii irra ni galtu. Erga bilbila seetingii keessanii irra galtanii booda ol harkiftuu advaansed fiicharii irratti ni argattu al tokkoof irratti ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha 100 moodii kanarratti al tokkoof deebitanii ni cuqaaftu. Sana booda mallattoo ofii asirratti argamtu kana haala kanatti cuqaasuudhaan haala kanatti cuqaastanii irratti banuudhaan mallattoo ofii tursan on godhuudhaan isa asirratti argatan filannoo lamatu jira jechuudha. Bakka kanarratti filannoo lamaan kana keessa geestarii kanarratti guutuu jechuudha isa jalqabaa yookiin ammoo sanduuqa duwwaa jalqabaa irratti guutuu jechuudha. Yoo jalqaba achirra ture jiraate mallattoo ofii fi ooni gubbaa kanarratti argamtu qofa ni bantu. Sana booda jechuudha geestarii kanarratti dhiiftu jechuudha. Kan jalaarratti tuquun isin barbaachisu yookiin ammoo guutuun isin barbaachisu jechuudha. Egaa kana erga guutanii xumurtanii booda maal gootu keessaa baatu. Haala kanatti erga keessaa baatanii booda as hoombatanii yookiin ammoo isa walakka irratti argamu jechuudha. Mallattoo iddoo duubatti deebi'anii fi mallattoo kana gidduutti kan argamu hoombatanii kana jechuudha. Hoombatanii kana maal gootu haala kanatti gara gadiitti akkanatti gabbuttuu jechuudha. Akkanatti gara gadiitti gabbutuudhaan iskiriina bilbila keessanii irratti xiqqeessanii iskiriina bilbila keessanii kana haala kanatti fayyadamuudha dandeettu jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan haala kanatti iskiriina bilbila keessanii kana asirratti xiqqeessanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Akkasuma waan barbaadan asirratti appilikeeshina guutuu isaa argattu iskiriina bilbila keessanii irratti haala kanatti xiqqeessanii fayyadamtu jechuudha. Asirratti waan tokko fakkeenyaaf asirratti mallattoo tana yoo tuqxan mallattoo waan akka xiyyaa xiqqoo tana yoo tuqxan haala kanatti yoo tuqxan garaagaratti yookiin ammoo gara harka mirgaatti yoo jijjiiruu barbaadan gara harka bitaatti yoo jijjiiruu barbaadan isima tuquudhaan akkanatti olii jijjiirtan jechuudha yookiin ammoo olii geeddartu jechuudha. Kan biraa ammoo jechuudha yeroo duubatti deebitan yookiin ammoo gonkumattuu iskiriina guutuu yookiin ammoo fuulli isaa fayyadamuu barbaadan iddoo kanarraa baatanii maal gootu as iddoo iskiriina duwwaa yookiin ammoo iskiriina duwwaan badhetti hafisan irratti sanirra al tokkoof akkamatti cuqaaftu jechuudha. Sana booda iskiriina bilbila keessanii sun guutameetumaan isiniif deebi akka duraanitti fayyadamtu jechuudha. Yoo akka duraanitti fayyadamuu barbaadan yeroo kamittuu jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Yeroo kamittuu jijjiirachuu dandeettu waan isin daangessu hin jiru jechuudha. Yerootti akka barbaadanitti yeroo yeroodhaan jijjiirtanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoota jechuudha barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufne kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomna.